Alii Birraa Walaleessaa Qindeessaa Walaleessaa fi Sabboonaa Naashinaalistii Oromoo Aliin fulbaana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamtutti dhalate. Jireenya isaa ijoollummaarraa kaasee Aliin kan dhalate Dirree Dhawaa keessatti abbaa fi haadha isaa irraa kan dhalate waggaa 3tti addaan ba'anii turan. Aliin sanaan booda abbaa isaa biratti guddatee yeroo ijoollummaa isaa mana barumsa Arabiffaa galee afaan Arabaatiin barachaa turedha. Sana boodas Alii Birraadhaa ijoollummaa isaatiin maatiidhaan gargar ba'us ona Arfan Qal'oo keessatti guddatee mana barumsaa galee amma kutaa 6ffaa baratee yeroo ijoollummaa isaa karaa irratti daldala adda addaa hojjetaa of gargaaraa ture. Dargaggeessi gameessii faana artii Oromoo irratti guddate kun umrii ijoollummaa isaatiin kaasee of gargaaruudhaaf bu'aa bayii gurguddaa dhandhamus